Wabii miidiyaa. Heloo akkam jirtu kabajamtoota maatii wabii miidiyaa xiqqaa guddaan akkasumas immoo fagoodhaa fi dhiyoo teessanii kanneen nu hordofaa jirtan akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Har'a infoormeeshinii baay'ee barbaachisaa ta'e kanneen moobaayilaa androoyidii baannee guyyaadhaa guyyaatti itti rakkannu tokko isiniif qabadhee dhufe furmaata isaa jechuudha. Innis maalidha? Dookimantiiwwan moobaayila keenya keessa jiran kanneen akka audiyoo, footoo, viidiyoo fi dookimantiiwwan bifa barreeffamaatiin jiran mara isaa akkamitti dhaabbataadhaan onlaayinii irratti booksii dhuunfaa keenya irratti kuusuudhaan iddoo barbaannetti yoomiyyuu argachuu akka dandeenyutti akkamittiin istoor gochuudha dandeenya kan jedhuun isiniif qabadhee dhufe nu hordofaan isiniin jedha. Egaan akkuma duraan ibsuudha yaalletti dookimantiiwwan moobaayila keenya irra jiran footoon, viidiyoon, audiyoo fi dookimantiiwwan bifa barreeffamaatiin jiran sababoota garaagaraa kanneen akka moobaayiliin keenya hattuudhaan nu jalaa hatamuudhaan miimooriin nu jalaa gubachuu fi akkasumas immoo ristoor ta'uudhaan yookaan immoo moobaayila keenya iddoo biraatti gannee lafa biraa gaafa deemnu dookimantiiwwan achi keessa jiran nu rakkisuudha waan danda'aniif rakkoolee kanneen hunda furuudhaaf infoormeeshina barbaachisaa kana isiniif qabadhee dhufe. Innis akkamittiin dhaabbataadhaan onlaayinii irratti booksii dhuunfaa keenya irratti istoor goonee iddoo barbaannetti yoomiyyuu argachuu dandeenya kan jedhuuf jalqaba akkuma beekamu moobaayilii keenya irratti imeelii banachuu qabna jechuudha. Moobaayilii keenya irratti karaa jiimeelitiin gallee erga imeelii bananneeti maal gochuudha qabna? Kanneen argaa jirtan kana yookaan immoo diraayivii kana karaa Google Playtiin gallee diraayiv jennee barreessuudhaan drive jennee asirratti egaa barreessinu drive jennee gaafa barreessinu diraayivii kana nuu baasuudhaa danda'a. Amma isa kana open jedheeti kan inni nuu fidu. Anamma duraaniin install godhee jiraafi malee install jedhee silaana gaafata ture. Amma isa kana install godhachuu qabna jechuudha warreen duraan hin buufanne. Anamma duraan buuseetan jira. Kana ergii buufne install goone maallu gaafata kana gaafa bannu imeelii nu gaafata jechuudha. Anamma duraaniin banee jira. Duraaniin imeelii kiyyas galchee jiraaf malee imeelii nu gaafata tureeyyuu. Kanaafi hundumti keenyayyuu karaa Google Play kanaatiin gallee install ergi goone imeelii jalqaba karaa Gmailiitiin banne kana fuunee as keessatti galchuu qabna jechuudha. Kanaaf ergi karaa diraayiviitiin imeelii keenya itti galchineeti imeelii kana gaafa okay jennu amma akkuma argitan an duraan as keessatti wantoota garaagaraa caanetan jira yookaan immoo fe'adheetan jira. Oo hin fe'anne ta'e immoo kunoo asii mallattoo pilaasii nu agarsiisa jechuudha. Mallattoo pilaasii kana gaafa xuqnu immoo fe'uudhaaf jechuudha. Kunoo akkuma argitan wantoota garaagaraa oopshinoota garaagaraatiin nu fida jechuudha. Iskaanii illee dookimantii keenya achitti iskaan goonee erguudhaan ni dandeenya. Garuu faayila ammaaf moobaayilii keenya irratti qabatamaadhaan argamu immoo fuunee imeelii keenya irratti fe'uudhaaf kunoo upload yookaan immoo fe'ii nuun jechaa jira jechuudha. Gaafa isa xuqnu immoo kunoo keessatti oopshinoota garaagaraa imeejidhamoo faayilota guutummaa isaa isa kanamoo akkasumas immoo saawundiidhaan kan jiru moo bifa barreeffamaatiin kan jiru kana erguu barbaadamoo viidiyoo erguu barbaada jedhee oopshinoota gosa garaagaraa nu baasa jechuudha. Mee fakkeenyaa fudhannee nuti tokkichuma keessaa select goonee haa ilaallu. Innis tokko keessaa mee fakkeenyaaf holqa soofumar fakkii as keessatti argamu fakkii holqa soofumar moobaayilii kiyya keessatti argamu kana select goonee gaafa erguuf yaallu as mata duree irratti tokkichamoo hunduma erguu akka barbaannuuf one selected jedheeti kan inni asirratti baasu tokkitti select goote naan jechaa jira. Yoon barbaade immoo hunda isaayyuu haala kanaan select gochuudhaan ni danda'a. Mee nuti tokkichuma holqa soofumar suuraa holqa soofumar selected goone haa erginu jechuudha. Gaafa asii isa select goonu mata duree irratti select jettee kan jirtu kana ni tuqna. Gaafa tuqnu akkuma arginu kun uploading nuun jechaa jira, fe'aa jira nuun jechaa jira. Kanaaf
kunoo akkuma arginu ergeera jechuudha. Uploaded godhee jira. Gara gadii deemuudhaan ilaaluu dandeenya. Kunoo akkuma arginu suuraa holqa Soofumar imeelii keenya irratti nuuf fe'ee jira jechuudha. Kanaafi wanti nuti imeelii keenya irratti feene kun hanga paaswoordii keenya fi imeel adreesii keenya beeknutti yoomiyyuu kan nu jalaa hin banne ta'uu isaati. Fakkeenyaaf gara duubaa deebi'uun imeejii keessaa holqa Soofumar kana dileet goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, akkuma arginu kunoo imeejiin holqa Soofumar as jira. Isa kana dileet goonee haa ilaallu. Maaliifin tarii niimooriin keenya nu jalaa gubachuudhaan qafoon keenya nu jalaa baduudhaan yeroo nu rakkisu kana akkamittiin immoo moobaayilii hiriyaa keenyaallee fuunee paaswoordii fi akkasumas immoo adrees imeelii keenya galchuudhaan akkamitti argachuu dandeenya isa jedhuu fi as keessaa dileet goonee haa ilaallume. Amma as keessaa badeera jennu baduu isaa kana immoo akka fakkeenyaaf moobaayiliin keenya nu jalaa badetti yookaan immoo niimooriin keenya nu jalaa gubatetti haa fudhannu. Kanaafi gara dudduubatti deebinee diraayif kan jedhu kana keessa galla jechuudha. Dirqama moobaayilii kana ta'uudhaan qabu moobaayiluma hiriyaa keenyaallee fuunee imeelii fi paaswoordii isaa yoo galchine kanuma duraan imeelii keenya irratti fe'ame nu baasa waan ta'eef gaafa diraayivii kana tuqnu kunoo as keessaa hin badu jechuudha. Akkuma jirutti ta'a. Inni kun ni jira. Isa kana immoo fuunee select gochuudhaan select ergii goonee tuqaa 3 gara oliitti nu baasu kana okay jenna. Isa ergii xunne immoo kunoo daawunloodii nu baasaa jechuudha. Daawunlood gaafa goonu immoo gara niimooriitti nu deebisa. Kunoo gara niimooriitti deebisuu isaa immoo dudduubatti deebinee ilaalla jechuudha. Faayil maay faayilii tuquudhaan kunoo akkuma argitan as deebisee jira jechuudha. Moobaayilii namaa keessanillee paaswoordii fi imeelii keenya yoo galchine wanta imeelii keenya irra jiru sun yoomiyyuu baduudhaa hin danda'u. Kanaaf information irraa qabadhee dhufee kana fakkaata. Yoo isinitti tole koomentii nu barreessaa. Akkasumas immoo gaafilee biraa kana wal fakkaatan yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Kun Wabii Miidiyaadha. Galatooma.